jechuudha. Gaafa duraa biyyaa na baasanii deemee baradhe jechuudha. Osoo gaafa duraa isaan biyyaa mallaqa baasanii baasa boora na baasaniitiin mattaa'u kana kennanii biyyaa na baasuu baatanii biyya keessatti qabanii na gurguranii yookaan ammoo akka baradhuuf na giddaajessanii jedhaniiti. Hadda ammoo Kuweet irraan Kaayiroon dhufu jechuudha. Kaayiroo irraallee ammallee deemuudhaaf yaadaa jechuudha. Deemuuf yaadaa jechuudha. Kana kan godhe maal inni gaafa duraa biyyaa na baasuudha. Gaafa duraa san biyyaa na baasu gaafa duraa san biyyaa na fageessuudha jechuudha. Isiniif galee osoo adda biyya keessa jiraadhe anaadha ijoollee meeqaati? Biyyaansi ijoollee 3-4 dhalee qabaan jechuudha. Jireenya qabaa jechuudha. Hiyyummaa tiyya san argitanii dhoqqeessan kan jiidha san dhoqqeessan jechuudha. Gammachuudhaan keessa jiraataa jira jechuudha. Qilleensa biyya tiyyaa san gammachuun keessa jiraataa jira jechuudha. Isiniif galee gammachuun keessa jiraataa jira. Hadda osoo asii gadi galeeti waan takka argee bararraaqee lubbuun tiyyaaf qaama qalbiin tiyya nakaati hanga keessaa bayuuf jechuudha. Hanga keessa bahuuf qaama qalbiin tiyya nakaati. Kana maaltu taasise gaafa duraa biyyaa bahuun nu taasise. Andaa'ima enna malee hundi kenna jechuudha. Namni waggaa 20 gadii biyya Arabaa keessa hin jiru. Namni waggaa 20 gadii biyya Arabaa keessa hin jiru. Taadaa waggaa 20 ollate daa'ima ofiin jechuu dandeessa? Hin jiru jechuudha. Kanaaf hama dandeessanii kan dhiiraatis kan dhalaatis jireenya keessan godhachuuf yaadaa. Jireenya keessan godhachuuf keessattuu nuti shamarran Rabbiin gaafa duraa biyyarraa nu baase halkani gaafa duraa akka biyyarraa baanu nutti wanna jedhe erga biyyarraa baane erga Rabbiin biyyarraa nu baase bakka dhaabbannu halaallannu. Anu waan biraa isiniin jedhu hin jaalatinaa isiniin hin jedhu hin janaajjaninaa isiniin hin jedhu hin heeruminaallee takkaa jedhee hin beeku jedhuudhaafillee hin taa'u. Maaliif heeruma keessa kabajaan jirti gatii ta'eef. Amma yoo karaa gubbaatti ergitan anaa fi haati seenaa gaafa waliin deemnu haadha seenaa akkam jirtan jedhanii dubbifti ijoolleen karaa gubbaatti. Haadha seenaa akkam jirtan jaartii doktoraa akkam jirtan jedhanii dubbisan. Haadha firoo gaafa karaa gubbaa waliin deemu haadha firoo akkam jirtan jaartii doktoraa akkam jirtan jedhanii dubbisan. Siif galee akkam jirtan jedhanii dubbisan. Ana garuu hoo haadha faataa jedhanii na dubbisan. Maaltu akkas na taasise? Akkasiin ji'a 9 guuttee dhalatte ji'a 9 guuttee dhalachuu dhabeeti? No. Maalidhee haguma heeruma singiliidhaa fi dabiliin garaagarummaa qabdu san. Singiliidhaa fi dabiliin garaagarummaa qabdi. Isiniif galee garaagarummaa qabdi jechuudha. Bakkuma jaarsa qabdu saniif kabajan. Baay'ee heerumni waa hedduu waa 3 waa 4 fi kabajaa guddaa sitti hora. Tokkoffaa fuudhuudhaan yoo fuute qalbiin tantee rahaa si argatte hamma wayii. 8 filuu irraa 8 laaluu irraa qalbiin tantee galabsi jetti. Yoo heerumtellee akkasuma 8 hawwuu irraa 8 laaluu irraa qalbiin tantee rahaa si argatti. 8 hawwuu 8 laaluu irraa qalbiin tantee nagaa si argatti. 8 wajjin kolfuu irraa 8 wajjin wanna jechuu irraa. Isin galee kanaafuu dubbiin guddatee fardatti hin fe'ani. Isin warri shamarranii anis isin keessa jira gitee isin wajjin gisee jedhu isin keessa jira anis. Mallaqa dalagataa jirta hojjetadhu dalagadhu. Warqii bitadhu kaayadhu. Namni warqii qabu namni birrii baankii qabu tokko argite. Hojjetadhu dalagadhu kaayadhu mallaqa kan kee garaa kan kee keessa gagguduunfadhu. Garaa kan kee keessa gagguduunfadhu. Ani wallaahi jechuudha gaafa biyyarraa bahu ayfoonii hojjetti rabbii kiyyattamuun godha rakkadhee waliin. Gaafa biyyarraa bahu waan an godhes argitan. Mattaa'oo kan qabu gaafa biyyarraa bahu. Mattaa'oo kan qabu miti maal godhe isiniif fakkaatee gizima sanuu bar namni Kuweetiin iyyuu namni yeroo jalqabaa deemee nuunaaf fakkaata yeroo sanitti jechuudha namni hin jiru haga namara hin jiru namni Itoophiyaan haga namara Kuweetiin keessa onnoo hin jijjiranii. Maal godhe isiniif fakkaate qumxaa kana gara firee 3-4 bite. Qumxaa kana gara firee 3-4 bite faazarii dhossee
osuma maatii waliin deemna meeshaa bibbitu qumxaa kana gara 3-4 takiisii qabdu bite. Takiisii qabdu bite gaafa kaan gizee achi dhaqee madaamin tiya birrii naa kennitu achuma keessa kaaya. Gizee isin birrii naa kennitu achuma keessa kaaya. Gizee isin birrii naa kennitu achuma keessa kaaya. Osuma akkas ta'u maal goota aduma harka kiisii kaa'aa wanna jedhamu ciccitte. 3 moo gambite ciccitte. 2 ammoo wanna gubbatti ala rabbadhisee bubbeen fuute. 2 ciccitte. Gaaf kaan maal godhe korojoo itti hodhadhe. Korojoo. Takka. دلو شايفة بدأ تكلمي عربي؟ What? اوكي ما بتتكلميش عربي؟ English. انجلش don't speak English Okay. don't worry باي عايزة تلعبي؟ can you play؟ No. اوكي Okay, sorry. Ani yoo play jetti nama ijoolleen tii miira keessa jirti. Kana makuma tokko 800 qabattee dhufte ansaniyyuu wiinii 20 meeqa qabaadhati bilaashatti namni wanna jedhu hin jiru narraa fudhatte adhati coggaarraa shamarran gizee narraa fudhatta wiinii tii miira keessa galaadhati. Isiniif galee maal osoo jedharuun harkaa balleessite namitti na'uuzu billaa mina sheetaan irra jiru. Korojootti hodha. Takkaa birriin tiyya harma kiyya keessaa baatee hin beektu. Takka birriin tiyya harma kiyya keessaa baatee hin beektu. Maaltu natti dhagayama? Akka fuudhe santu natti dhagayama. Guyyaa takka maatii kiyyaa waliin sammuun kiyya nagayaan na haasaa irraa silkii cufadhee hin beeku. Guyyaa takka ummaa kiyyaa waliin abbaa kootii waliin obboleeyyan kiyyaa waliin sammuun kiyya nagayaan na haasa'ee irraa silkii cufadhee hin beeku. Yeroo hundaa akkuma wal finnee bakka asirratti irra cufadhee. Maaltu natti dhagayama ree? Haadha hiriyoon tiyya warri biyya keessa jiran dhalanii ilmoo qaban. Ummaan tiyya haa xiqqaattu haa guddattu hiyyummaa asiisan keessatti daaraa asiisan keessatti ilmoo ofii dhaltee kabajaadhaan abbaa manaa ofii wajjin guddifataarti. Ani bineensa afaan hin beekne kanatti bineensa afaan isaa hin beekne kanatti dhaqee kan si qalanaan jedhuuf yookaan ammoo si qalanaan jedhu kana kan hin beekne kana seenee wajji jiraataa jira. Jiraataa jira. Wanni ufii keessanii yaada isiniin jedhu shamarran biyya Arabaa waa malee miti bar. Wanni ufii keessanii dursa ofii yaada isiniin jedhuuf waa malee miti. Mifti ummaan tante hadha yoo duuteetiin jette abboon kan kee hadha yoo du'an obboleeyyan kan kee hadha yoo waa taane reeffi isaanii hoo'aa qarbii kaaya. Reeffi kan kee hoo'aa sattaramee qarbii si kaayamee si awwaalamuun kabajaadha bar. Atadha osoo duute mee mucama ijoollee majimmaa kadheen gadda Suudi Arabiyaa keessatti du'e san laalame. Kan Arabni makiinaan dhoofte san. Kan Arabni makiinaan dhoofte san laala. Miskiintichi Arabni makiinaan dhooftee ajjeefte san. Poolisi qabe jedhaniit dagatanii ji'a tokko ofitti dhiisan. Mana hidhaa jira jedhanii. Ji'a tokko guyyaa meeqa guutuu poolisi qabe jedhanii dhiisan. Arabni karaa irratti xash gootee ajjeefte injiraan taanee bar. Injiraan rifeensa keessaa fudhataniitiin akkana ajjeesan sallatanii injiraan taanee tafkii taanee biyya Arabaa keessa jechuudha. Injiraan taanee ajjeeftee kaatee osoo isaaniiti beeksisa meeqaaf makaraa meeqaaf balaa meeqaan ka barbaadatan nama isaanii ajjeeftee kaatee gumaadhaaf gara nyaattii isaan biraa dhabee rarraasee awwaalanii cadhifatan. Awwaalanii cadhifatan. Hagas jechuudha. Kanaaf maatii kiyyarra ofii kan kooti yaadaan jireenya kiyyarratti. Maatiin kan koo garaana nyaachuu dhabanii miti. Ummaan tiyya garaana nyaachuu dhabdee miti. Na dhagayamuu dhabee miti.
intani garuu hore anaa adii uffattee as taayitu tana irra isii harka dhoqqee santu na caala because biyya abbaa isii jirti biyya haadha isii jirti intani kabajaa qabdi kabajaan abbaa manaa ofii jala taa'aarti kabajaadhaan teettee ilmoo ofii guddifataarti meeqa keessantuyyuu gaafa ulfooftaniitiin jettani ulfa keessan ji'a 5 fi ji'a meeqaa qabattaniitiin taa'u jirtan yoo xiqqaate jedhee hanga gaafa jettee gadhaltuutitti miixaan jechuudha sit dhagayameetiin mataan ilmoodhaa lukatan ta'e lamaan jidduudhaan dhaluuf akka waan dhaltuutitti akkana girgiddaa qabattanii kushiinaa namaa hojjetaan jirtani. Kushiinaa girgiddaa qabattanii kushiinaa namaa hanga gaafa dhaltanii kanatti hojjetaan jirtanii isiniif fe'aan jirtu ruuzii isiniif fe'aan jiranii gaazii gara nyaattii isinii qabdi haramne dhibamtee taa'ii qabdi osoo ummaan teenarraa duuta jettee ati bootte taa'ii boo'imee hadha boqadhumee hadha arrafisiin jetti. Eega duute ka'ii miti eega duute kalaas allarahama ka'iidhaan ka ofii garuu walitti duudanii buna dhaabbata arabni ofii foolii gara nyaattiin qabdu gaafa bar namni irraa du'u hin gammadanii rajama walirra oofanii walirraa dhudhugan saniif oduma walirra taa'anii oofan saniif waliifuu rifatan waliifuu booyanii argitaniirtanii abaayaa gurraacha kana uffattee aadaa isiitii walii yaate rajama kana qarraraa oolteetumaan adda galti waliifuu imimmaan gaariin buusanii bar walii isaaniitiifuu imimmaan gaariin buusan namni waliifuu imimmaan gaariin buufna siif imimmaan gaarii maal buusa jettee yaadda gara nyaattii sii qabdi osoo ati nyaattu irraa si kaaftii bar osoo ati uddu irraa si kaaftii bar halkan waarii qixxee dhufee barri si tuttume ka'ee kushiina seene nyaata dalagisiin jira kanaaf dalagadhaa isin jedhama eeguma biyya ormaa jiraattan waa heerumaa waa jinni itti dhiisaati hojjetadhaati waan dalagatan san walii qabadhaati waan waggaa 4 ta'ee waggaa 5 ta'ee walii qabadhaa gara biyya keessaniitti gabbu'aa irra jirti gatii ta'eef irra isiniif gaariidha waan ta'eef maal faayidaa sii qaba bibi abbaa manaa kan qara biyya faayidaa dhabe kan qara biyyatti jireenya hin qabne fuutee suudii fiddee maal si fayyada mee fuutee suudii harkiftee fiddee waan inni si fayyadu maal inni fuutee manja fiqaadii itti baaftee firii fiizaadhaan Dubaay fiddee kuma meeqa itti baaftee Dubaay fiddee maal si fayyada Dubaay gizee dhaqeetiin jala gannootuma jala ka'ee Faaxima takka jala ka'ee tan ammallee inde gana ati maraachuu haada fi godhu qoricha dhuguuf rakkachuu lubbuu tantee fuutee dhaga'amu karraan uf deemu jechuudha eessa ubbaasaa lubbuu tantee qaalii tana Bifti maal inni honne lubbuu tantee ubbaaftuuf lubbuun tantee qaaliidha bar lubbuun tantee waa hundarra lubbuun tee qaali waa hundarra fayyaan kee qaali waa hundarra jireenya kan kee qaali ufii jiraadhu ummaa teetii yaadi ufii jiraadhu abboo keetii yaadi ufii jiraadhu jaarsa keetiif ilmoo teetiif yaadi because ummaan tantee haga feete yoos jaalatte gaafati gad duutee mata allaa diga seentu san sii waliin hin seentu ati ummaa tantee mee ni jaalatta gaafa ummaan tantee duute waliin laadii seenta hin seentu jechuudha birmaa hafta akkasii jechuudha jireenyi addunyaa tanaa akkas birmaa hafta bakka haqasiin dabsinetti bakka ittiin dabnetti ta'i ummaa keetii ta'i jaarsa keetii illee kabajaa itti ooliif garuu waan daladdaniif waan bira hojjetattan san addaan baasaa beeka akkanuma isin hin jedhan mallee hin heeruminaa takkaallee hin jenne hin jaratinaa takkaallee hin jenne hin janajjaninaa takkaallee hin jenne riskii hin barbaadanii jiranaa takkaallee hin jenne riskii barbaadatan san waan gootan san kamtu gaarii kamtu sharriidha addaan baasaa kanatu isin dhibee amma birrii itti ergita maaliin akka godhu hin beektu waan takka yoo birrii 30 bite 40 bite siin jedha 50 shaqqalaadha maal ati ka dhiiraa kan isii shaqqaltu diinaa isiin haadha manaa teetii miti tannikaa halaala ittiin fuutee miti obboleetii tante osoo namni biroo akkas hin nyaate hayyamta kuma takka kuma lama naa ergittiin bashannanaa jette si dhoggatti kabajaan bareedduun tun osoo jirtu kabajaa bareedduun tun osoo jirtu waan biraa balleessitanii bar dhiironni kenna jechuudha isin hin dhoggattu gara laafummaa kennaafuu wanni dhoggannu hin jirru jechuudha gara laafummaa kennaafuu nu wanni dhoggannu hin jiru barka waa meeqa nu godhee nurratti fuudhee ilmoo biraa nurratti dhalchee horii meeqa balleessee qabeenya meeqa balleesse kana
gaafa inni dhufee guyyaa shaniif ji'a takka ji'a lama ladda keenya kee deddeemee sitti haasa'ee jedhe itti deebitee hojii jiraatta barra. Itti deebitee hojii jiraatta. Iji garaa isatti hin jibbituun hin qabdu jechuudha. Arrabsee waamee ka godhee namaa gadii isii godhee ka jedhe kana itti deebitee tuma hojii jiraatti. Gara laafummaa isiitu kana isii godhaa jechuudha. Osoo gara jabummaa fi diinummaa san qabaatte yeroo jiraattu hin qabdu si wajjin. Siif galee? Siif galee kanaaf yoo dandeessan